nagaaf isiniif haa ta'u kabajamtoota jaallatamtoota keenya. Baga gara sagantaa keessan isa filatamaa fi eegamaatti nagaan dhuftan isiniin jenna. Jireenyi fiigicha daangaa hin qabnedha. Nuti immoo har'a fiigicha kana xiqqoo dhaabnee hafuura deebifannee dhimma ijoo jireenya keenyaaf hiikaa kennu tokko irratti si waliin mari'achuuf as jirra. Mata duree sammuu hunda keenyaa keessatti deddeebi'u tokko qabannee dhufneerra. Gama siyaasaatiin, gama xiinsammuutiin akkasumas immoo mudannoo dhugaa jireenyaatiin wal qabsiisnee isin waliin mari'achuuf haal dureen mara xumurree jirra. Egaa mata dureen keenya kan guyyaa har'aa immoo aduu ganamaa jetti. Aduun ganamaa kun maali? Aduun ganamaa nama gubamuu dhuguma nama qabbaneessa. Isa ofii keessanii of gaafadhaa. Bunni keessan danfeera yoo ta'e immoo buna keessan unachaa teessuma keessan sirreeffachuudhaan yeroo gaarii nu waliin dabarsaa. Boqonnaa gaarii akka qabaattan immoo shakkii tokkoyyuu qabnu. Yeroo bareedaa ammallee nu faana turan affeerraa keenyadha. Yeroo hunda akkasiin jaallannu immoo kan isinitti himnu Anboontu Tasfaayee Biraanuu Raawoo akkasumas immoo Siisaayii Faati. Yeroo miidhagaa nu waliin qabaadhaa. Fuura bareedaa, fuura ifaa ta'eetiin immoo yeroo keessan nu waliin dabarsaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan. Jirtu? Jirra. Jira galata isaa. Maalan jedhisiiti daawwattootaan. Fiigichi jireenyi fiigicha daangaa hin qabnedhaan jedhe. Xiqqoo fiigicha kana dhaabneetu dhimma ijoo tokko irratti mari'annaa jedheeniira. Dhimmi ijoo kun immoo aduu ganamaati. Aduu ganamaati. Ifa qalbii irratti. Ifa qalbii irratti qalbii keenya kan haarisu. Aduu. Aduu ganamaa. Aduu ganamaa. Aduu ganamaa ifa qalbii irratti. Aduu aadaa adda addunyaa waan bareedaa baay'ee kaafne. Aduu ganamaa garuu aduun ifnaanaadha. Aduun ho'a namaa kenniti, ifa namaa kenniti. Aduun aduma. Maaliifi waa'ee aduu ganamaa kaafne yoo jenne egaa dukkanni darbee dukkanni lixeen booda ganama karaa deemuufi hojiitti ka'uufi isii aduu ganamaa san hawwiidha. Hin hawwata ilmi namaa aduu ganamaa san. Ijoolleellee akkuma beekamu ijoollee daa'imman kadhadhaan sukkuumnu aduu ganamaa irratti. Aduun ganamaa sun of keessaa qorsa qabdi, qoricha jechuudha. Aduun ganamaa sun abdii ganamaati jechuudha. Nyaatayyuu vaayitaamin D'dha. Nyaatayyuu. Dhugumadha. Nyaata. Egaa waa hedduu of keessaa qabdi yaadni tuni. Aduu ganamaa yoo jennu hiree ganamaa, carraa ganamaa, irree ganamaa, taayitaa ganamaa, qabeenya ganamaa waan baay'ee of keessaa qabdi. Yoommoo ganama darbe aduun akkam taati jechuudha. Akka malee ho'aa, akka malee nama gubaa deemtee immoo gara galgalaa immoo qabbanofti. Achi immoo lixxi. Umurii namaa wajjin yoo ol qabsiifnee ilaalle kun aduun ganamaa maalidha? Irree ganamaati. Namummaa ganamaati. Dargaggummaadha. Ishii jiruuf jireenya ganamaati. Aduun ganamaatu. Amma fiigicha akkuma ati duratti kaafte fiigicha irratti yoo warri atileetonni kun eega hadha fiiguu eegalaniin booda ati boru hordofte hin dhaqqabdu. Tasuma hin dhaqqabdu. Wajjin yoo fiigdee hin dhaqqabdu. Mucaan magaalli beeka kan. Amma gaafa AMN kiiloomeetira 5 fiigne san yaadattuumi. Isaan osoo nun deemnu nutti deebi'anii. Odoo nuti hin geenyu isaan deebi'an. Maaliif yoo jennu ganamaan ilmi namaa argite yoo ganamaa sani dandeettii qaba, fayyaa qaba, haadhaaf abbaa qaba, fira qaba, carraa qaba, fiigee jalaa bahuu qabatee immoo ayiduu danda'a yeroo ganamaa san. Aduun ganamaa sun yoo dabarte immoo harki kee ka biraa qabuu dhiisii siyyuu waan nyaattiyyuu siin qabu jechuudha. Ganamarraa kaane waan nu harka jiru
carraan harka jiru san yoo dabarsine kaffaltii guddaa nu kaffalchiisa. Amma fakkii taayitaa jennu. Taayitaan yoo sii kenname, uummanni yoo sii kenne, taayitaan sun maalidha? Aduu ganamaati. Waan darba umrii guutuu taayitaan qabaattu ati. Aduu ganamaa san irratti itti ciccitee hojjechuu qabda. Aduu ganamaati taayitaan sun. Beekumsi immoo amma digirii 10 qabaadhu ati. Yoo daftee odoo harkas jiru ittiin hin hojjetin gaafa ati dabarte waraqatuma ookaa shaayii ookaa waa ittiin guduunfatan ta'a malee bu'aa tokkos hin qabu. Beekumsi digiriin ati qabdu sun aduu ganamaati. Ittiin fayyadamta, ittiin hojjetta. Qarshiin nu qabnu ka baankii keessaa ta'u aduu ganamaati. Amma yoo umriin kenna deemee nuti dulloomne maal taana jechuudha. Eega dhiyeen booda, eega aduun lixxeen booda qabeenyuma nuti qabnu san kanummaan itti ifaajne finne san itti ajajuu hin dandeettu ati. Yoo namni yookaan borcu ittiin taphatu fa'aa teettee ilaaltan duune inuma jirtaa bara teetteetuma ilaalta. Akkas akka ta'u hin barbaaddu hin ta'a. Qarshiin sun gurguramee wanni biraa ittiin bitamu akka bitamu ati hin barbaaddu garuu numa bitamu. Maaliif? Aduu ganamaa irratti ati murteessini. Siyaasas haa ta'u akkasuma. Siyaasa irratti aduu ganamaa jechuun yoo siyaasa argatte daftee waan biyyaa tolu odoo taayitaa sanirraan bu'in daftee ittiin fayyadamte waan addunyaa irratti maqaa kee guddisu waan addunyaa irratti nama cimaa akka taate addunyaaf ibsu aduu ganamaa irratti agarsiisuu qabna. Aduu ganamaa irratti hojjechuu qabna. Waan hundayyuu amma waa'ee barnootaa yookaan barattoonni aduun ganamaa yoo jenne fulbaana yookaan onkololeessa keessa yoo mana barnootaa dhaqan aduu ganamaati. Aduu ganamaa san irratti qo'achuu qaban. Aduu ganamaa irratti waa hojjechuu qaban. Aduu ganamaa san irratti mana barnootaa irratti cichanii sirriitti waa barachuutti irraa eegama. Waxabajjii keessatti hin ta'u dabare jechuudha. Ookaa qormaata kufnaa ookaa waa ta'an. Maatiin aduu ganamaa qaba. Aduu ganamaa jechuun maatii irratti maalidhaa? Haati manaatiif abbaan manaa eega ol fuudhaniin guyyaa ol fuudhan sanirraa eegalee mana ofii tolchuu, maatii ofii tolchuu, waa ijaaruu, waa hojjechuu, waa cichuutu irraa eegama. Ijoollee yoo Rabbi kenneef yoo horatan immoo ijoolleen sun guddattee odoo hin dabin waan hin taane waan bu'aa hin qabne odoo hin baratin wanni faalamaan sammuu isaanii keessa odoo hin lixin yoo qulqulluusan sammuu isaanii keessa aduu ganamaa irratti umrii ganamaa irratti sammuun isaanii tolfamuu qaba, hojjetamuu qaba, qajeeluu qaba. Aduu ganamaa irratti eega aduu ganamaa san darbe ijoollee san hin dandeettu ati. Maaliif odeeffannoo biraa argatanii jiru. Haadhaaf abbaa ka isaaniif jedhanii jiraatan dhiisanii nama biraa haadhaaf abbaa tolfatanii jiru. Haadhaaf abbaa nama yookaan immoo waayiloota ofii haadhaaf abbaa godhatanii jiru. Yoo san maatiin ijoolleen haadhaaf abbaa ofii hin dhagaan. Maaliif aduun ganamaa dabarte? Aduun ganamaa lixxe. Yookaan immoo aduun sammuurra geettee samiirra geettee nama gubdii yeroo san. Akkas akkan taane aduu ganamaa irratti waan hunda karaa qajeelchuudha. Amma akka biyyaatitti yoo fudhan akka biyya keenyaatitti biyyi kun biyya guddaadha. Biyya maqaa qabu. Biyya maqaa ofitti moggaase. Biyya warra gootaa, biyya cimaa, biyya guguddaa jedhee maqaa ofitti moggaase biyyi kun. Aduun sun aduu ganamaa turte. Aduu san ittiin fayyadamne xinsammuun lammii kana xinsammuun hawaasa biyya kana akka ijaaramu, akka bareedu, akka tolu aduu ganamaa irratti waan hin hojjetiniif maal ta'e jechuudha. Yeroo hundayyuu jeequmsa adda addaa, beela adda addaa, rakkoo adda addaa keessa lixa. Maaliif aduu ganamaa san aduu ganamaa irratti rafe jechuudha.
hoggansi yeroo wayii aduu ganamaa san irratti rafe. Warra guguddaa akka amma diinagdeen siyaasaan namalee biyyi hin jiru namalee hawaasni hin jiru jedhu warri guguddaan sunniin maaliif akkas guddatan yoo jennu aduu ganamaa irratti hojjetan kabaja sirreessan kadhume akka guutuuf hojjetan barnoota ofii waan hundayyuu karaa bareedaan hojjetanii amma yeroo baay'ee warri Afrikaa kun eessatti baratte yoo jedhanii yuunivarsiitii Afrikaa yookaan yuunivarsiitii ofii keessatti yoo baratte akka waan diqqaa tokkootitti ilaalama. Yuunivarsiitii Awurooppaa biyya alaa yookaan kaabaa kanneen yoo maqaa kaafne immoo akkanatti of jeechna jechuudha. Maal jechuudha? Warri sun aduu ganamaa ittiin fayyadamanii waajiroota yookaan dhaaba qaban hunda aduu ganamaatiin ijaaran. Aduu ganamaatiin. Odoo aduun sun hin lixin, odoo dukkanni hin dhufin, dukkanni maali? Dukkanni qabeenyaa, dukkanni barnootaa, dukkanni siyaasaa, dukkanni wal mormii adda addaa odoo hin dhufin ganamaan of ijaaran. Ganamaan biyya ofii tolchan. Ganamaan karaa ofii argatan. Aduu ganamaatiin waan irraa eegamu hunda waan hojjetaniif nuti amma biyya isaanii dhaquu hawwina jechuudha. Nuti amma qilleensa isaan caalu odoo qabnu waan hundaaniyyuu teessoon lafa kennayyuu ka isaan caalu odoo ta'u aduu ganamaa irratti waan rafneef waan biyya irra ciifneef obboroo waan hin ka'iniif isaan hawwina jechuudha. Nu hawwuu malan nu bira dhufuuf hawwiin ka isaanii ta'uu male garuu amma nuti isaan qilleensi isaanii tolaa miti baay'ee fokkisaadha. Biyyi isaanii baay'ee fokkisaadha. Garuu isaan biyyan taane biyya tolfatan yoom aduu ganamaatiin. Waan hundayyuu ilmi namaa aduu ganamaa irratti ganamaan yoo hojjetin gara fuulduraatitti biyyi nu dhiisee darba jechuudha. Nuti yeroo hundayyuu akka eegee dudduubarra deemna. Aduu ganamaa obboroo ka'u amma maal jedhama seetan warri addunyaa kanarratti amma obboroo ka'an warra injifatoota jedhaman. The winners club. Warra milkaa'ina qaban. The winners club sa'a 11 ka'u obboroo sa'a 11 5 AM sun jechuudha. Warri sunni maal jedhaman? The winner club. Yookaan immoo warra injifatu. Amma karaa hundaaniyyuu aduu ganamaa san warri argu isii ol baatu san warri argu warra akkamiiti yoo jenne warra injifatu. Warra mul'ata qabu warra immoo waa odoon badin sirreessu odoon badin warra immoo fakkeenyaaf amma waan isin dinqisiisu sa'a tokkoon booda amma magaala kana keessatti konkolaataan hundi ba'ee kararra guuta. Aduu ganama garuu obboroorri ka'e immoo yoo san eessa jira sa'a tokkoon dura waajjira jira iddoo hojii jiraata. Aduu ganamaa warra injifatu warra waa milkaa'uu barbaadu warra mul'ata qabu yookaan immoo warra kaayoo qabutu aduu ganamaa san argisa. Waa bareedduu kaasee biree garuu mee kanuma wal qabsiisiiti siis yeroo dargaggummaa fi carraa jalqabaa kana keessumaatii aduu ganamaa ofiitti sirriitti fayyadamuun bu'aa akkamii jireenya nama dhuunfaa irratti qabaa? Waa guddaadha. Ka'umsa isaarraa iyyuu bar aduu ganamaa jechuun waa bareedduu of keessaa qabdi. Aduun ganamaa akkuma beeknu ganama baatee qaama keenya miira keenya kan qirqirsitu jechuudha. Kan jiraachuu keenya nu hubachiistu jechuudha. Maaliif maal akka nutti dhagahamaa jirru kabarru dura isarraa ganamarraa ganamuma dhugaa isa ganama jennu kana jechuudha. Kara eenyummaa keenyatti kara namummaa keenyatti ofiin immoo kan biraati. Miira ganamaa kana keessa maaltu jira yoo jennu immoo carraatu jira. Maaliif ganama jechuun barii haaraadha, guyyaa haaraadha, ka'umsa yeroo haaraatiif atitti of qopheessitu jechuudha. Kanaafuu namni of qopheessuudhaaf har'a oolmaan koo maal fakkaata jechuudhaaf barii sana arguu qaba. Ganama sana irratti argamuu qaba. Abbaa ganama sana argetu oolmaa isaatiif yaada, boruu isaatiif yaada. Kanaafuu ganama irratti argamuu jechuun Oromoon maal jedha kan argatanirra kan abdatantu caalaadha miti. Ganama irratti argamte jechuun
guyyaa keetiif boruu keetiif akka abdattu si godha. Kanaaf humna jechuudha gara biraatiin. Abdii qabda jechuun humna qabda. Waa gochuudhaaf kaka'umsa qabda. Waa hojjechuudhaaf carraadha kunisiif kennamee jira ergaa jedhu of keessaa qaba. Kanaaf aduu ganamaa innaa jennu tokkoffaa miira carraa haaraa ta'uusaa hubachuu. Lammaffaa abdiin achi keessa akka jiru. Maaliif guyyaa haaraa waan ta'eef yaada haaraa gocha haaraadhaaf nama haaraa wal baruudhaaf itti qophaa'uudhaaf carraa haaraa waan nuuf fiduuf. Inni bira ho'a xinnoo kan nummiin kan qaama keenyaaf garuu nyaata taatu kan nu guddistu dhandhama kan qabdu jechuudha. Ijoolleen achi keessatti miti dugdi keenya shukkuumamee kan guddanne. Kanaafuu waan faayidaa guddaa of keessaa qabdu takka jechuudha. Ganamummaa keessattis dargaggeessi tokko yookiin immoo dargaggeessi ho'aan kun agarteerta miti teenagers warri jennuun warra yookaan immoo adolescent jenneeti waamnu kuni kara qeerrummaa isa guututti dhufaa kan jiran humrii ganamummaarra garuu kan jiran kan aduu ganamaatiin wal fakkaatan jiru. Aduun ganamaa jaalala guddaa of keessaa qabdi. Fakkeenyaaf daa'imman agartee jirta yoo ta'e humrii isaanii daa'imummaa irratti abbuma argatu ofitti qabee dhungata. Miti maaliif dhungatu yoo jenne daa'imni amalli ishii ofitti nama hawwatti. Jaalala of keessaa qabdi. Jaalala burqisiisa. Kan itti siqee dhungate hunda sirriitti hammattee qabatti. Aduun ganamaas miira akkanaa kana qabdi jechuudha. Ganama jechuun carraa bal'aa yeroo itti qabdu. Waa hojjechuuf, waa gochuuf yeroo baay'ee kan itti qabdu jechuudha. Kanaaf karoorfachuudhaaf, kutachuudhaaf, waa bakkaan gaachuudhaaf yeroo qabdaa carraa sii kennee ergaa jedhu of keessaa qabdi aduun ganama. Dargaggeessi tokkos ganamummaa isaa irratti akkasitti yaaduu qaba jedhee yaada. Ganamummaa isaa jechuun humrii inni ittiin kaachuu danda'u, humrii inni ittiin tattaafachuu danda'u, humrii ittiin hojjechuu danda'u jechuudha. Anniisaa guddaa yeroo inni ittiin qabu jechuudha. Kanaaf inni isa tokko jechuudha. Kan biraa immoo humni gammachuu waa'ee gammachuus kaasnee turre miti sirriitti utaalee kan sirbu eenyume dargaggeessa. Agartee sirbuudhaafuyyuu irraa bareeda. Humrii isaati yeroo isaati kennaa isaaf kenname. Kanaaf namummaatti finneetu aduu ganamaa ilaalu jechuun aduun ganamaa waa hedduu of keessaa qabdi. Namni ganamummaa isaarra jiruu fi maalan qaba jedhee of ilaaluu danda'e of beekees akkuma aduu tana waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf maaltu isarraa eegama yoo jenne of ilaaluu of daawwachuu. Daawwitee fakkeenyaaf leenjii kenninu keessaa tokko leenjii daawwitii ofii jedhu tokko qabna. Daawwitii sana keessa maaltu jira seete? Daawwitiin maal sitti mul'isti yeroo baay'ee? Ofii keessatti mul'isti. Namni yoo diteeliidhaan gadi seenee gadi fageenyaan of ilaale waan isa keessa jiru hubata. Waan isa keessa jiru baasee mul'isuu barbaada. Hanqina isaas guutummaadhaan immoo waan qabus achi keessatti ilaaluu danda'a. Carraa akkasii sanatti yoo fayyadame boruu isaarratti sirriitti hidda isaa gadi fageeffatee jira jechuudha. Kanaaf akkasitti yaalu waan dansa. Keessaa'u qeerroodhaaf, qarreedhaaf, dargaggeessa. Dhugaadha jechamni tokkoyyuu jira. Dardarummaa kee boojadhu osoo dullumni sitti dhufiinfaa jedhan. Sana jechuun maalidha? Yeroo hojjechuu qabdutti hojjedhu, yeroo teessummoo yookiin immoo yeroo ati umriin kee deemu immoo yeroo sanatti maalidha? Hin teessaa yaadonni garaagaraa sii dhufu. Osoon hojjetiin garuu gaabbii keessa akka hin seenneefidha wantoonni akkasiis kan jedhamanii. Mee namni dhuunfaagaa dhibaa'ummaadhaan rafuu dhiisee miidhaa diinagdee fi xiinsammuun akka isarra hin geenyeef maal taasisuu qaba jechuun maal gochuu qaba. Namni tokko sa'aatii hojjechuu qabutti, umrii hojjechuu qabutti aduu ganamaa san osoo hin fayyadamiin yoo dhiise wantoota garaagaraa miidhaa garaagaraaf of saaxiluu danda'a. Kanaaf maal gochuu qaba? Kan namarraa eegamu aduu ganamaa kana kaayoo nama qabutu ittiin fayyadama. Akkuma duratti kaafnu yoo ganamaan hin fiigin galgala fiiguu hin dandeettu. Ganamaan fiigda. Galgala yoo ta'e gufuu adda addaatu jira, dukkanaatu jira. Jiruu namaa irratti ganama, obboro, jiruu umrii namaa irratti kan namni waan guddaatti irratti hojjetu. Yoo qeerroo san, qarree san yookaan dargaggoo san yoo daftee waan hojjetin
gaafa dulloomte ifaajja jechuudha. Gaafa san immoo siif yeroo maaliidha galgala. Si dukkana. Yeroo barii amma Adam Oromoo keessatti bari namoonni ganama obboroo dhalatan maqaa itti baasanii ganame ganamo yoo dhiira ta'e ganamo jedhanii yoo dubartii taate immoo ganame jedhanii maqaa itti moggaasan. Jechamni iyyuu jira kanarratti maal jedha seeti. Humni ganama dhufaa yaadni immoo galgala dhufaa kan jedhamu humni sun maalidha? Sa'aatii ati hojjettuu qabdutti yeroon sii kennameera humna sana fayyadamuun immoo ga'ee mataa irraa eegamudha. Yeroo baay'ee namni siin si dhiibee hojjedhu siin jechuun qabu. Umrii keeyyuu akkati hojjettu si taasisa. Garuu immoo dhiibaa'ummaan baay'achuurraan kan ka'e yeroo osoon akkas ta'uu baadhe. Yeroo sana yeroon dargaggummaa koo kan osoon hojjedhii ta'e namoonni jedhan jiru. Kanaaf wantoonni akkasiis ni jiru itti fufu. Kaayoo horachuudha. Yoo kaayoon qabaatiin waan hirribaa kaatuuf hin qabdu. Waan aduu ganamaa hordoftuuf hin qabdu. Yoo manni barnootaa yookaan maatiin tokko yoo ijoollee guddisu kaayoo akka horatan waa itti akka mul'atu isatu hirribaa kaasa. Amma waajjira wayiititti namni waajjira san bulchu hojjetaa wayiitiin akkas jedheen maaf hojii kanan hojjetin maaf hojii kanatiin fixin jennaan kaka'umsa dhabee jedhe. Argitee kaka'umsa dhabee. Achi maal jedheen namni sun kaka'umsi barii kaleessa dhufee gola kee rukutee si dhabee deebi'ee manaa si dhabee mana hin jirtu. Yeroo hundayyuu ilmi namaa eegan du'iniin booda kaka'umsa qabaachuu qaba. Waa warri kee maatiin kee dhaabni adda addaa namni kaka'umsa akka horatu ka'ee gara hojii akka deemu yookaan immoo kaayooyi akka horatu. Maaliif namni maaliif akka jiraatu yoo beeke akkamitti akka jiraatu nu ilaalu. Dura namni maaliif akka jiraatu maal akkuma hoolaa akkuma horii jiraachuudha moo wayiif jiraata. Amma yoo muummichi ministeeraa kan dubbatan yoo dhageettan daa'imummaarraa an biyya kana bulcha jedhee ka'uun waan guddaadha. Amma namni akkanaa rafuu hin danda'u. Maaltu kaasa? Waan guddaadha. Mul'ata guddaa yoo qabaatte rafuu hin dandeettu. Namni akkasii waan isin dinqisiisu duutiyyuu hin fudhattu. Maaliif hin fudhanne seetan? Karaa deemu qaba. Wayiif ka'a. Wayiif deema. Aduu ganamaa immoo eenyutu arga? Aduu ganamaa eenyutu arga? Nama akkanaattu arga. Namni kaayoo qabu. Akkamitti akka jiraatu. Yeroo ofii immoo kabiraa aduu ganamaa jechuun yeroodha bar waan biraatii miti. Aduu ganamaa yoo jennu yeroodha. Yeroo ganama guyyaa umrii kenna guutuu aduun dhalachaa turti. Hin dhalatti ganama. Amma aduun ganama amma hin jirtu. Sa'a boodaa yookaan immoo galgalaatti jira. Boru dhalatti aduun ganama. Guyyaan naasiin dhalattu nu keessatti maaltu dhalata? Nu keessatti kaka'umsa akkamiitu jira? Maaliif maal yaadna? Maal hojjanna jennee yeroo kenna sirriitti ittiin fayyadamu. Maali nama jechuun yeroon olitti eda'amteeti kan nama tokko nama gootu. Akkasitti laaluu qabna. Kabiraa immoo namuus nama qabutu aduu ganamaatti fayyadama. Namuus akkamii haadha kan hojjechaa oola. Hojiin ka'an haadha hojjedhu kana yoo jedhe tasuma irraa faffaca'u garanaaf garas goruu hin qabdu jechuudha. Hojii kee ka haadhaasan hojjechaa ooluu qabda. Namuusa aduu ganamaa warri argu aduu ganamaatiin warri itti fayyadamu eenyudha yoo jenne warra namuusa qabu. Akka beektaa waraana ho'i yookaan immoo waraana ho'i keessa seentee calliftee hin dhaabattu. Yookaan immoo tapha ho'i keessa seentee calliftee hin dhaabattu. Hin hojjetta. Yookaan immoo hin taphatta. Yookaan immoo waraana san waraanta jechuudha. Egaa aduu ganamaa kana ittiin fayyadamuuf akka nama tokkootitti namuusa qabaachuu qabna. Sammuu keenya keessatti karaa deemnuuf karaa hin deemne waan hojjannuuf waan hin hojjanne lubbuu keenya irratti waan hojjannee darbuu mallu isa sirriitti of keessatti beeknee qabachuu qabna jechuudha. Kabiraa immoo nama gochaa ta'uu qabna. Nama gochaa. Nama jechuun nama waa jedhee waan jedhe san hojiirra oolchu. Amma fakkeenyaaf hogganoonni keenya maal jedhan yeroo baay'ee biyya kanaa biyya badhaatu goonaa jedhan akkas jedhanii dubbatan. Amma yoo laallu magaalli magaala biyya badhaateeti moo
magaala biyya gadaddoo qabduutu jennee olaal jedhanii jiru hojiirra oolchanii jiru. Biyya badhaate magaalli teenya guddoon Finfinnee amma maaliidha biyya badhaate magaala badhaate jechuudha. Gochaan agarsiisuun aduu ganamaati. Hojiin agarsiisuun kabiraa immoo fageessanii yaaduu nama jechuun wama shufuroo madidiqqoo yaaduu odoon ta'in fageessanii yaaduu waan hadhaa odoon ta'in amma waan isin dinqisiisu muummichi ministeeraa yoo ilaaltan yeroo baay'ee waan hin ta'u nuti jennee yaadnu innaa ta'uu agarra. Hin ta'u kun akkamitti lammata muummichi ministeeraa nama kan wajjin hojjetu lammata ijaan hin argunnaa jettu isaanii nama san hammatee wajjin deemu argita. Maali yoo jette aduu ganamaa duguugee hunda ishee ittiin fayyadamaa jiru jechuudha. Maaliif duguugee sirriitti aduu ganamaati. Odoo rakkoon biraan dhufin odoo wanni biraan dhalatin aduu ganamaa irratti diinas haa ta'u kaayoo kee yoo deeggare hammachuu qabda jechuudha. Diinas yoo haa ta'u karaa sanii aduu ganamaa sirriitti ittiin fayyadamuun barbaachisaa. Nama hundaa fi oduu qofa odoon ta'in fakkeenyaaf yuunivarsiitii seena yoo jedhe namni tokko amma ganni kun yoo darbu yeroon yuunivarsiitii dhaame seenuu qaba deemee galmaa'uu qaba. Yoommoo waan achi seeneef immoo beekuu qaba. Waraqaa sanii waraqaa digirii jedhamu san fudhachuuf odoon ta'in waggaa 4 maaliif achi dabarsa maal hojjechuuf inni sun sirri beekamuu qaba. Maaliif aduu ganamaa keessa jirra jechuudha. Aduu ganamaa keessatti rafu namni yeroo baay'ee ho'itu akkuma duratti mucaan magaalli kaase baay'ee bareeddu baay'ee hawwatu sirriitti hawwanu yeroo san keessa namni rafuu hin qabu. Sirriitti hojjechuu xiiqiin hojjechuu qeeqni adda addaa nuqunnamuu danda'a bara aduu ganamaa keessatti yookaan immoo gufuun adda addaa nuqunnamuu danda'a. Eega aduu ganamaa san taate itti cichuu qabna jechuudha. Itti jabaachuu qabna irratti hojjechuu qabna. Saniin booda sa'a booda hoo rafnus rakkoon qabu. Maaliif aduu ganamaa irratti bulleessinee duguugnee sirriitti hojjannee waan jirruuf. Kabiraa immoo aduu ganamaa irratti ilmi namaa barachuu qaba. Maanguddoo irraa barachuu qaba. Hayyoolee irraa barachuu qaba. Ofirraa uumamarraa barachuu qaba. Aduu ganamaa irratti namni hin baratin aduu galgalaa irratti dukkana keessa lixa jechuudha. Laambaa kanuu ta'u yookaan immoo ifnana kanuu ta'u maaliidha yoo jenne aduu ganamaa irratti barnoota nuti hadha baranne. Wanni nu hadha baranne gaafa duratti maal kaa'u qabeenyuma keenya nurratti ajajuu hin dandeenyuumi. Wanni aduu ganamaa irratti nu baranne garuu gaafa du'uu geennee dulloomneyyuu ittiin fayyadamuu dandeenya. Aduu ganamaa irratti nam jabaatee sirriitti waa barachuu qaba. Kabiraa immoo inni isa naqee tuliddi jedhamu san aduu ganamaa irratti dhaloota dammaqe argitee isa ta'uu qabda. Aduu ganamaa irratti wanni addunyaa sii galuu qaba aduu ganamaa irratti. Yoo ganama dogongorte dhugaa dubbachuuf ganama dogongoruun galgala du'uu fida. Ganama dogongoruun galgala akka atiin hin sooramne si tolcha. Ganama ifaajuun aduu ganamaa irratti hojjechuun galgala nagaan tasgabbiin akka sooramtu. Yoo duuti dhuftee immoo akka sodaanne. Maaliif ganama yoo irree qabdu yoo aduu ganamaa san irratti baay'ee waan ciccinee irratti hojjenneef. Warri amma nu dura jiru warri qabeenyaan dinagdeen waan adda addaatiin baay'ee nu caalan warra dur hojjete yeroo hundayyuu nuti duuba deemna jechuudha. Dafnee waan ariitiidhaan haga dandeenyu akka nama tokkootitti ariitiidhaan yaadne gaffageessinee yaadne itti ciccine yoo hojjatin yeroo hundayyuu dudduuba deemna jechuudha. Kabiraa immoo maalidha miiraan bilchaachuu barbaachisaadha. Miirri keenya nama duratti hoogganoonni keenya akkasii kaantibaan keenya akkasii muummichi ministeeraa keenya akkas yoo jennu maaf akkas danda'an umriidhaan guddamoo yoo jennu umriin nama baay'ee quxusuudha jarri kunniin nama baay'ee maaliin guddatanii nama kaan caalan miiraan bilchaachuu qaba. Amma argitanii yoo ta'e namoonni tokko umriin isaanii baay'ee diqqaadha bilchinni isaanii garuu baay'ee nama dinqisiisa. Baay'ee akkamitti umrii diqqaa kanatti namni akkana bilchaataa jenna.
namni tokko tokko immoo umriin isaanii baay'ee guddaadha garuu immoo dheedhiidha waan tokko bilchinna hin qaban inni maalidha yoo jenne namni aduu ganamaa irratti mana barnootaa haa ta'u qeerraa haa ta'u miidiyaalee adda addaa irraa haa ta'u aduu ganamaa irratti namni hojjete yeroo hundayyuu bilchaataa ifaa jabaachaa deema jechuudha. Egaa yeroo fakkeenyaaf amma waan baay'ee isin dinqisiisu namicha itti jedhaan baaburaan deemuuf dhufe. Inni ga'u baaburri ka'ee jira. Ka'ee deemaa jira. Achi iyye naa dhaabaa jedhee iyyee jennaan inni hojii sana deemsisu maal jedheen? Innaa baaburri dhaabatee si eegu. Ati hin dhufne. Innaa baaburri deemu immoo dhufte. Kanaaf kabiraa eegi. Kabiraa eegi kun si darbee jira. Nama baay'ee jiruun kun darbee jira. Jiruu biraa eegan jechuudha. Maaliif aduu ganamaa irratti yeroon kaane yeroon dammaqne waan nurraa eeggamu yoo hojjete kun nu darbaa addunyaan kun nu darbaa addunyaa biraa eegganna jechuudha. Hayyee galatoomne. Daawwattoota keenya sagantaan keenya kan ifa qalbii hin eegale malee hin xumuramne. Ammayyuu marii bal'aa taasisna. Isinirraa kan eegamu nu hordofu nu waliin ta'u qalbii keessan nuuf ergisuu qofadha. Yeroo mara nu faana ta'a akkasumas immoo nu daawwadhaa sammuu keessan immoo irra deddeebiidhaan haaressaa isiniin jenna. Aduun ganamaa ammallee isiniif haa iftu itti saafu. Mee akkuma beekamu gaa abdiin yookiin immoo ifni aduu ganamaa abdii guyyaa guutuuti. Abdii guyyaa guutuu qofa osoo hin taane yeroo hundaati. Kan jireenya iyyuu kan jireenya ta'e actually. Maaliif akkas jenna seeta? Aduun ganamaa haalli isheen itti baatu suuta baateera. Haaluma takka baatee gubaa nutti hin taatu. Suuta baatii, suuta qaama keenya isaa deemtii, suuta wal baraa deemna jechuudha. Bareedduu wayiidha aduuttiin sun. Exactly. Yaadni kun maal of keessaa qaba seeti? Yeroo darbe torban darbe keessa I think bireen waa'ee namicha abbaa fi ilmi yoo waliin mari'atan mucichi karaan qaxxaamuree jiru jedhee gaafate san. Sagantaa keenya salaambaa gaararraati. Isa na yaadachiisa. Isheen tuni amma karaa qaxxaamuraan qabdu suutuma ifaa si bilcheessaa qaama keessa seenaa. Garuu nama hundaaf immoo aduun ganamaa kun walqixadha. Haalatti fayyadama keenyaati malee walqixa uumaan kan kenni garuu akkaataa itti fayyadaman keenyaatu namaa gadis namaa olis walqixxeessuus kan danda'u haaluma itti fayyadama keenyaati. Amma kanuma irratti maal seeti? Har'a irratti biyyi keenya wantoota gaggaarii hedduudha kan raawwatamee jiru. Aduu ganamaa fayyadamuudhaan namootni beektaa namoota gurguddoo aduu ganamaa haalaan fayyadamanii ifa kan isaan nuuf kennan waan ta'eef sirriitti deeggaramanii yoo guddatan immoo bu'aan isaa dhaloota boruutis maal ta'a jettee yaadda keessumaati bu'aa akkasii aduu ganamaa sana fayyadamuu isaaniitiin bu'aan isaan dhalootaaf kennan maali? Hayyee egaa duratti akkuma kaasne waa'ee aduu ganamaa inni haasofnu literally waa'ee aduu haasa'uuf miti waa'ee namaati waa'ee dhalootaati ka haasofnu. So bu'aan isaa maaliin noo jenne biyyoonni guddatan har'a nuti jennuun kuni abbootiin isaanii kaleessa ganama isaanii irratti waan hojjetaniif dargaggeessi har'a dhaloonni har'a sirriitti ittiin jiraachatiin kan jiru. Kanaafuu bu'aan isaa ijaarsa biyyaati, ijaarsa sabaati, ijaarsa lammiiti, ijaarsa biyya tokkooti, biyya guddaa tokkooti. Kanaafuu haala saniin fudhatamuu qaba. Akkuma ati duratti kaaste aduun ganamaa hunda keenyaafuu walqixa baati. Maal nu barsiisaa hoo jenne namni tokko olaantummaa qabaatee namni tokko immoo gadaantummaa qabaatee yookiin tokko abbaa carraa ta'ee tokko immoo carraa dhabee maayinni wanti kun fairness kan jennu kun inni akka hin dhabamne kan nu taasisu jechuudha. As keessatti waa'ee isaan nu barsiisa. Uumamni waan nu kennu baay'ee haala guutummaan ta'een haala walqixa ta'een hunda keenyaaf kan raabsee kennu. Ilmi namaa immoo al tokko tokko ofittummaan of jaalatummaan baay'achaatiin haaluma deemuun carraa kana walirraa butachuudhaaf kan gamu jira. Inni kun bu'aan isaa walqixxummaa kan nu dhabsiisu, waliin jiraachuu kan nu dhabsiisu. So karamitti deebi'uu qabna, uumama nu ijaarutti deebi'uu qabna. Uumamni akkasii sun immoo haaluma takkaan daayif goonee kan itti seennu odoon ta'in
adeemsa uumama isaa eegnitu achi keessa akka deemnuuf kuni maal nu barsiisoo jennu tokkoffaa abbaa obsaa ta'uu qaba. Maaliif karaan qaxxaamuraan jiru hoo jenne obsineeti karaa kanaan deemnee bakka barbaannu sana ga'uu kan dandeenyu akkuma baabura duratti sana jechuudha. Kanaaf inni kun qabxii cimtuudha jedhee yaada. Waa'ee aduu ganamaa innaa kaasnu egaa kan biraa inni cimaan fayyaa sammuuti, fayyaa qaama keenyaati, fayyaa itti dhiphina ofirraa gadi harcaasnudha. Ganamarra jirra jechuun ol guddachuudhaaf carraa nu fuuldura jirutti fayyadamuudhaaf tarkaaffii takka lama jenneetoo itti jalqabuudhaaf kan itti jennudha. Kanaaf isa kanarratti ilmi namaa yeroo hundayyuu bu'aa isaa isa boruu mul'ata isaa isa fuuldura jiru ilaalaatoo kutannaadhaan akka itti deemu nama kakaasa. So bu'aa hedduu kan of keessaa qabudha. Keessaa'uu dhalootaaf jechuudha. Kana ta'uudhaaf garuu maaltu barbaachisa? Akkuma duratti kaasatiin turre abbaa ganamaa ta'uu. Abbaa carraa qabutti nama fayyadamuu danda'u ta'uu inni kun nurraa eegamedha yaada. Guddaa galatoomii yaada badhaadha kan kaase. Biree mee akka walii galaatti dhalootni aduu ganamaa kan haalaan akka fayyadamuuf eelaan taane akkasumas immoo ceephoo garagaraarraa akka bilisa of taasisuuf maal gochuu qaba? Maal dhaamta? Gootummaadha. Goota ta'uu qaba. Maaliif aduu ganamaa ittiin fayyadamuuf gufuu baay'eetu si qunnama. Ati maalni daa'imaa mi dargaggoo miti yeroo kee ittiin fayyadame maaf akkanatti faajja maaf akkas taata jedha nama baay'eetu kana jedha. Sandirnee kophaa dhaabachuuf goota ta'uu qaba. Kophaa waan itti amanne tokko isa adeemsisuuf kophaa dhaabannutti garaa jabaachuu qabna jechuudha. Maal isin fakkaata? Namni aduu ganamaa irratti biyya ofii sooruu qaba. Warra ofii sooruu qaba. Ifaajee maaliif aduu galgalaa irratti akka sooramu jechuudha. Aduu galgalaa irratti sooruu hin dandeettu. Siyyuu namatu si soora. San waan ta'eef aduu ganamaa irratti waa gumaachuu qabda. Dhaloota keetiif, biyya keetiif ifaajee iddoon mana kaleessa ijaarte keessa hadha jiraatta. Kaleessa mana dhoqqee yoo ijaarte hadha mana dhoqqee keessa jiraatta. Kaleessa waan wali bu'iinsa adda addaa waan jeeqamsa adda addaa yoo ijaarte hadha san jiraatta. Aduu ganamaa irratti waan hojjette aduu galgalaa irratti fuulduratti si eega. Egaa dhaloonni jiru dhaloonni yookaan dargaggoo qeerroof qarree nama jiran kunni goota ta'uu qaban. Waa itti amananii waan itti amanan san biyya ofiitiif gumaachuu qaban. Aduu ganamaa irratti warri hojjete biyya ofii qofaafii miti. Addunyaaf aduu ta'a jechuudha. Addunyaa guutuuf biyya ofiitiifis aduu ta'a, addunyaafis aduu ta'a. Kan biraa aduu ganamaa akkamitti ittiin fayyadamne amma warra sooramuu qabu soorree waa ijaarree waa tolchinee gara fuulduratti karaan kenna akka bareedu akkamitti goona odoo walirraan kutiin waa hojjechuu qabna. Barnoota yoo ta'e barnoota walirraa kutuu hin qabnu. Waa dubbisuu yoo ta'e walirraa kutuu hin qabnu. Tajaajila kennuu yoo ta'e hadha tajaajila bareedaa boru tajaajila badaa kennuu hin qabnu. Nama bifa tokko ta'uu qabna jechuudha. Kan biraa immoo itti gaafatamummaa fudhachuu. Iddoo teennu sanitti waan kana anatu itti gaafatama. Waan kana maqaa kiyyaan jira jennee aduu ganamaa irratti waan harkan seene san sirriitti bareechifnee sirriitti tolchinee boruuf akka ta'u. Amma gaara yeroon ba'uu jechuudha bare. Galgala gaara ba'uu waan nama dhibuuf gaara naa jennu jiruu gaaraa argitee akkanatti naa ol baanu maal ta'a jechuudha. Amma yeroo dargaggummaa ol baanaa yoo dulloomne gaddeebi'uun nu dhibu jechuudha. Kanaaf aduu ganamaa irratti akkasitti yaaduun barbaachisaadha. Kan biraa immoo sadarkaa keenya ol kaasuu torbaan darbeen nameessuu jenneemi sadarkaa keenya akka namaatitti ol kaasuun nurraa eegama. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa yeroo bal'aa waan naaf kennitaniif. Daawwattoota keenya yeroon akkam ariitiin akka deemu kan nuti beeknu yeroo akka har'aa isin faana turudha. Sa'aatiin keenya xumurameera. Aduun ganamaas asirratti golabama.
Torbe immoo mata duree biraa mata duree miidhagaa ho'aa ta'e qabannee haga balbala keessan dhufnee rurrukutnutti seeqni fuula keessan irraa nagaan immoo mana keessan irraa hin dhabamin warreen isiniin jennu Anboontu Tasfaayee Siisaayituu fa'aa akkasumas immoo Biraanuu Raabooti horaa bulaa ifaan turaa isiniin jenna jecha tokko jedhiiti nagaadhaan. Ganamaa naa kaanu galgala akka boqannu jedha. Nagaatti. Nagaatti.